Ashooyyaa akkam jirtu kabajamoo daawwattoota chaanalii O+ nageenyi keenya bakka jirtanis qaqqabu jecha warreen chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoo keenya har'a irratti artistii Dinqiisaa Dabalaa irraa yaalii ajjechaan gahuun isaa Dinqiisaa fuula Facebook isaa irratti himeera jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video kana Oromoo marti kan dirqamni sirra jirtu an Oromoodha. Artistiin Oromoo ana dirqamni artistii Oromoo eeggachuu ana akkuman of gatee jennaan Haacaaluu Hundeessaa nyaatanitti artistoonni biraadha nyaatamuu qabu kan jettu video kana share godhi. Dinqiisaa Dabalaati barreeffamni kun Facebook isaa dhugaatiin barreesse. Har'a eda galgala halkan irraa sa'a 8tti yaaliin ajjechaa irratti godhame. Sirba dheengadda baase Rabbitu tokko nu godhe maaf adda nu baastu sirba jedhu sanaaf yaaliin ajjechaa irratti godhamaa jira. Eenyuun godhamaa jira? Kan Haacaaluu nyaatamne callisuu keenyatu Dinqiisaa Dabalaa ammas yaaliin ajjechaa irratti godhame. Oromoo kiyya ergan du'e naan boohina amma na qaqqabadhaa jechi jedhu afaan isaatii bahuun dubbiin itti hammaachuudhaan. Rabbitu isa baase malee ajjeesuudhaaf akka achi dhaqan dhibbatti mirkanaa'ee jira. Kanaafuu viidiyoo kana sheer godhaatii dirqama artistii kana manni jijjiiramuufii qaba, eegamuu qaba. Galatooma booda boohuun furmaata hin buusu. Nagaan naaf tura ulfaadhaa. Maaf wal sakala maaf deemsa wal dhorkina rakkoon keenya cimaan kana waliif itti yaanne malee dubbiin. እሺ ሰላም ናችሁ እንደናችሁ ዛሬ የመጣሁበት ዋናው ርዕስ ስለ አርቲስቶቻችን ስለ ዘፋኞቻችን ትንሽ ለማለት ፈልጌ ነው። ምክንያቱም ትላንትና ማታ በጣም የሚረብሽ ነፍስን የሚያውክ ዜና ስለሰማሁ ነው። እሱም ስለማን ነው? አንድ በቅርብ የወጣ በጣም ተወዳጅ ዘፋኝ ድንቂሳ ደበላ የሚባል ዘፈን አውጥቶ ነበር። ከዛ በፊት ብዙም የኦሮሞ ህዝቦች ብዙም እኔ ከኔ ጨምር ብዙዎቻችን አናውቀውም፣ ግን ራሱን ገና ጀማሪ የሆነ ግን በመጀመሪያው ዘፈኑ የኦሮሞን ልብ ተች ያደረገ ሰው ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ብልጽግና እንደዛ አይነት ሰዎችን አይወድም። የሚወደው ከነሱ ጋራ እንደ ጫላ ሁዱሜ እንደ ጫላ ቡልቱሜ አይነቶቹ ለመንግስት ካልዘፈንክ ካልዘለልክለት አይወድልህም። ይሄ አዲስ ዘፋኝ የኦሮሞን ልብ ትንሽ ነክቶታል እና ልባችን ከሱ ጋር መሆኑ ስለሚያውቅ ብልጽግና ስራ እየሰራ ነው። ቄሮ ብልጽግና ቃሬ ብልጽግና እንደሚፈራ ስለናንተ ነው ማለት ከየትም አይመጣም። ኩበከኛ ዶከም ብራቲ ጌሱ ኢስኔር ድንቂሳን ደበላ ለጴ ኦሮሞ ኬሳ ሴኔ ጅራ ሰበቢ ከናፍ አጄቻ irratti raawwachuudhaaf kaatanii jiru. Kun gurri Oromoo iji Oromoo isin argeera wanti isin dhoksaatti hojjechuuf kaatanii jiru. Eebbisaa addunyaa dhabneerra. Eebbisaa addunyaa dhabuun keenya qabsoo bilisummaa Oromoo finiinse. Daadhii galaanaa itti dabaltanii ittuu uummata Oromoo maraachi. Haacaaluu gaafa ajjeestanii isa laphee as dhufee jiru isa ulfookee hin baase Oromoon of keessaa darbatee baase. Isa of keessaa ba'ee arraaba galee deebisuu hin danda'u. Oromoon akkas godhee bilchiginaa of keessaa baase. Hamma walumaa wajjin jiraannaaf wal duukaa guguusaa ma jirra. Horiidhaan, taayitaadhaan, waan meeqaan horsossaa makan walitti qabdanii jirtu jechuudha. Ajjeechaan ajjeesuun sababi ajjeechuun hiikanta. Bilchiginaan hin dhageessu ajjeechuun hiikanta. Qabsoo finiinsa
Ama